namoonni baay'een isaanii shaakala waaqayyoo wajjin qaban sana dhaabaniiru. Shaakala kaleessa qaban sana addaan kutaniiru baay'een isaanii. Tsoomii kaleessa qaban sana addaan kutaniiru baay'een isaanii. Namoonni baay'een isaanii kaleessa waaqayyoo wajjin hariiroo cimaa qabu turan, rileeshinii cimaa qabu turan, hariiroo gaarii qabu turan waaqayyoo wajjin. Baay'een namoota kaleessa waaqayyoo wajjin walitti dhufeenya gaarii qabu kan turan har'a baay'een isaanii diigameera. Har'a baay'een isaanii addaan kutaniiru. Namoonni baay'een iddoon aarsaa isaanii diigameera. Beekamtiin xiqqoo dhufnaan, guddinni xiqqoo dhufnaan, miindaa xiqqoon dhufnaan namoonni baay'een isaanii waaqayyoon kadhachuu dhiisaniiru. Akka kaleessa sagaduu dhiisaniiru. Akka kaleessa garaa isaanii waaqayyoo kennuu dhiisaniiru. Yeroo haatuu jalqaba waaqayyoon, qabeenya haatuu jalqaba waaqayyoon, humna isaanii dhokfachuu jalqaba waaqayyoon. Waaqayyo nama si godhee, waaqayyo lafaa si kaasee, waaqayyo iddoo gaarii sii kennee, waaqayyo jireenya gaarii sii kennee, waaqayyo beekamtii sii kennee. Har'a shaakallatti dhiiste maal? Tsoomiyatti dhiiste sun maal? Kadhatatti dhiiste sun maal? Iddoo aarsaa sana deebisi siin jedhaa Hafuurri Qulqulluun. Deebii iddoo keetti. Jilba kee deebisi. Kadhannaa kee deebisi. Iddoo aarsaa sana deebisi naa ijaari siin jedhaa. Hariiroo naa wajjin qabdu sana deebisi siin jedhaa. Haleluuyaa. Deebisi. Ani namoonni asirraa waan lallabaniif yookiin yeroo kaan waan lallabuufan dhufe dhugaan isinitti himan mul'ata waaqayyoo irraa fudhadheen jalqabe. Waaqayyo garuu waan tokko natti dubbateera. Allaayifii galeen tajaajilu. Ergaa namoota baay'ee waaqayyo gara koo hin fidu. Garuu waan tokko dubbadha ilaa ergaan kun kan keeti. Akkati waaqeffannaa dhaabduuf alaaf mana lolli sirratti ka'eera yoo ta'e waldaa keessa lafa hundumaati eessaayyuu yoo ta'u akkati dhaabduuf waan baay'een sirratti wal guureera yoo ta'e dhukkubni haalli rakkinni qorumsi sirratti wal jijjiiraadha. Itti fufii waaqessuu kee waaqessuun naabin waaqayyoof hojjechuun naabin sagada kee naabin inumaa itti fufi. Meejecha kana na duukaa dubbadhu ittan fufaa koomentii irratti yoo akka jedhaa barreessaa ittuma fufee waaqessaa jedhaati barreessaa. Haleluuyaa akkasi baqa.